Ahmadiin Muhammad godina Buunoo Beddellee magaalaa Beddelleeraati. Dhimmi nuti har'asitti argamnee fi dhimma waa'ee filannoo fuuldura Maqaan koo Hasan Koonii jedhama. Kanan dhufe magaalaa Beddelleerraayi. Ture kana karaa kanaanii ofirraa nama nuu ta'u nama nuu ta'a jennee yaadnu tokko filachuudhaafi. Leenjiin irra nu kenname baay'ee bareedaadha. Hubannoo baay'ees arganneerra waa'ee boordii filannoo irratti. Hunduu beeka waajjiras baranneerra. Uummannis qophaa'ee eegaa jira. Hajaa keenya Rabbi haa baasu. Filannoo filatoo deemnu filannoo bismillaahi diiniidhaaf islaaminaadhaaf muslimtootaa tolu Rabbi haa taasisu. Khayrii duniyaa akhiraa Rabbi walitti nuuf haa qabu. Sharrii duniyaa akhiraa najaa Rabbi nu haa baasu. Rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasana fil aakhirati hasana wa qinaa cadaaba annaar. Allahumma salli alaa Muhammadin wa alaa. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سنتي عن سودان حرا ونقل مكانة تولت قبمنيف واي أكاتا أبنو المي لينجي بركما لما في كل تربة يقفهم يرود راتيف التافي أستاذون كينيا علمون كينيا أقسم دعاتون كينيا أرساه الدوجر كفلانين أما الدون كينيا برمارو في تكبير kanaaf filannoon warri boordiidhaaf bifa kanaan geggeessitu baay'ee salphaadha. በጣም ቀላል ነው። jechuun ማንም ሌማን የሚሰራ ነው። በቃ ይሄ ምንም እንትን የለውም። ገሩም ማልኒ ዋይን ፊለኖዳ ሰልጳ ቆፈቱ እንደይንሞ ህጋዊ መሆን አለበት። ወንቲ ሁንድዩ ሴረ ቀበሰ ተው ቀብ ገልማኡ ቀብ ሰገሌን ፉደሙ ወንቱ እንዲሳቹ ለምቶ ኮማሊፍ ኮሚዲየስ ደንዳ ኮሚን ጋፈ ዲያቶ ኮሚና ዋሳት ኮሚ ሐዋሳን ሰነ ኬሳ ቦዳፍ ሞ ረጋለ ፈጅራቹ ቀባ ከናፍ ኑቲ akka oromiyaatti yoo rabbiin jedhee waa'ee filannoo kana hin xumurree keessaa baanaadha. Xumurree keessaa ba'uuf immoo isin daftanii dhimma galmee filattootaati wajjin wantoota wal qabatanu kana xumurtanii keessaa ba'uu qabdu. Isa kana immoo maal gootu namoonni hubattan walii dabarsaa. Lammata isaa immoo asii gaafa gadi buutanuu leenjii kennitu. Masjiidarraa. Fakkeenyaaf amma Huseeniin maayibaasii meeqa qabda? Sodomi lamiti, ganda sodomi lamiti kilaasarratti qooddatta. Kilaasara shanitti qooddadhu yookaan ganda kana. Yookaan kilaasara sadiitti qooddatta. Yookaan kilaasara torbatti qooddatta. Isa booddee kilaasara tokko lama yoo fi kan keetii leenjiste. Kilaasara safe immoo ebelu leenjisi. Ebelu leenjisi. Maal goote jechuudha? Imaamota koree masjiidaa sana nama sadan kana maal goote jechuudha? Al tokkicha maal gochuudha? Leenjistanii guyyaa tokko guyyaa lamatti keessaa ba'uu qabdu borii kaastanii. Waliigallee hanqinni yoo jiraate anattis bilbiltanii maadittis bilbiltanii wanta jiru waliin furuu dandeenya. Inni itti aanu kun daataa dhuunfaati kan nama tokko masjiida keessan jala namni 500 yoo jiraate 500 bifa kanaan galchitan. Waliigallee amma immoo masjiida galmeessina. Masjiida galmeessuudhaaf masjiida irratti kiliik goona. Akkuma sila isiniin jedhe harka bitaatiin booksii sana keessa seentanii galchitan. Maqaan koo Hasan Koonii jedhama. Kanan dhufe magaalaa Beddelleerraayi. Guyyaa irraa leenjii bal'aatu nu kennamee jira. Leenjiin kunis waa'ee filannoo islaamotaati. Galmee akkaataa itti galmeessinu, akkaataa kaadhimamtootatti dhiyeessinu, akkaataa filannoo itti geggeeffamu hunda isaa masjiida godaarraa gandarraa jalqabee masjiidatti namni hunduu galmaa'ee akkaataa sadarkaa shanitti gruuppii shanitti ba'ee jira. Tokkoffaan ulamoota, lammaffaan
hayyoota sadaffaa irratti dargaggoota hunduu galmee qaba dubartoonni achi kee hawaasummaa kana keessatti gosaan ogeessaan bifa adda addaatiin nu galmaa'u jechuudha. Akka kanaan galmeessina yaa sadarkaa ana irra teenyee hanga gajjallaas kan qindeessinu ta'a jechuudha. Hubannoon jalqabneerra gara ji'a oliiti namni hunduu sadarkaa hubannoo argateera jechuun hin danda'amu jechuudha. Akka magaalaattis hunduu beeka waajjiras bananneerra uummannis qophaa'ee eegaa jira. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani maqaan kiyya Ahmadiin Muhammad godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleeraati. Dhimmi nuti har'asitti argamnee fi dhimma waa'ee filannoo fuuldura keenya jiru kan filannoo mana maree bakka bu'oota kan musliimaa filachuudhaaf akka biyya keenyaatti filachuudhaaf nutis akka godina keenyaa kanatti bakka buune akkamittiin akka filatamuu qabu marii taasifnee jirra. Leenjiillee haala gaariidhaan fudhannee jirra. Uummanni keenya wanti hubachuu qabu musliimni Itoophiyaa yeroo hedduu mootummaa dhufaa darbaa keessatti baay'ee hacuucamaa ture. Sababni isaas sababa uummata ofiin harka baasee filate waan hin qabneedhaaf miidhaa guddaa irra gahaa ture jechuudha. Ulamaan keenya hidhamaa ture, reebamaa ture, ajjeefamaa ture. Amma immoo carraa kanatti fayyadamnee otoo dhimmi kun na laatu tun jedhin hundi keenya irratti hirmaannee xiqqaadhaan guddaatti beekaan ulamoonni hojjetaan mootummaa namni hundi dhiirii dhalaan irratti hirmaatee nama isaaf ta'u nama uummata musliimaa bakka bu'ee balaa godaas gaaraas ka'u akka jechuudha diinii keenya irra hin buune balaa sana dhaamsuudhaa fi nama ofii isaatii jechuudha filate harka baasee filate uummanni kun hirmaannaa godhee filachuu qaban jedha. Isa kana irratti bareechinee akka godinaattis akka Oromiyaattis akka federaalaattis irratti hojjetamuu qaba. Wanti kun filannoo baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaadha. Hundi keenya iyyuu gahee nurraa eegamu ba'uudha qabna. Gahee keessattuu dargaggoonni hirmaannaa keenya bareechinee mul'isuudha qabna jedha. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maqaan kiyya Tamaam Jamaal jedhama. Kan inni dhufe akkuma magaalaa kanattidha. Masjida Raahaa jedhamu bakka bu'eetti kan inni dhufe. Leenjiin irra nu kenname baay'ee bareedaadha. Hubannoo baay'ees arganneerra waa'ee boordii filannoo irratti. Leenjii nu kenname irratti amma leenjiin gahaanis nuuf kennameera. Gaheen nurraa eegamu amma leenjii nuuf kenname kana hojiitti seennee hojjechuudha jechuudha. Amma irraa jalqabnee wanta hojjechuudhaaf nurraa eegamu kamiinsaa hojjechuudhaaf hojii manaadha fudhannee galaa jirra. Hojii manaa kana immoo akkuma jarri nu kennan yeroo raawwachuun nurraa eegamu keessatti hojjechuu qabnaadha kan hin jedhu. Kallattii hundaan iyyuu kallattii dargaggootiin, karaa dubartootaatiin, karaa ulamaatiin, karaa hawaasaatiin, karaa hundaan iyyuu wanta hojjetamuu qabu hunda yoo hojjennee filannoo kana milkeessuu dandeenya. Wanta kana gufuu waan itti ta'u dhabamsiisuu dandeenya. Isa kanaaf yoo kallattii nuu kennameeni hojii keenya raawwanne wanta kana milkeessuu dandeenya waan ta'eedhaaf hojii manaa inni keenya hojii manaa guddaa nuti fudhannee asii ba'aa jirru galmeedha jechuudha. Amma yeroo gabaabaa keessatti kan nuti raawwachuudhaaf hojii manaa inni guddaa nuti fudhanne galmeedha. Isa kana immoo inshaallah yoo rabbi jedhee ammumarraa kaasnee inni eegallaa jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Muhammad Kabbadaan jedhama. Kan inni bakka bu'ee dhufe boordii filannoo mana maree musliimota kan filannoodhaaf bakka bu'eetu kan inni dhufe. Injeer gaddeerraa akkaataatti galmeessan akkaataa kaadhimamaatti qopheessanuu fi wantichi haqa qabeessaaf qulqulluu akka ta'u akkaataa adeemsa isaa bal'aa isaa hubanneerraa leenjii kennamerra. Hawaasa akkaataa galmee sana qulqullina qabuu fi iftoomina qabuun akkaataa namni itti hubatee socho'uu danda'uu fi filannoo sana gaggeessuu danda'u qindeessuu hubaddeen jira sirraa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee kan inni bakka bu'ee dhufe Masjidul Kariim kan jedhamu jechuudha. Kanarratti ibsi ga'aan illee nu kennameera. Waa'ee galmee filattoota galmeessuu irratti hojii bareedaa akka hojjennu dhaamsa dabarsuu barbaada kallattii gootiin. Nuti immoo dargaggoonni irratti hirmaannee sirriitti jechuudha gadi fageenyaan irratti hojjennee karaa kanaanii ofirraa nama nuu ta'u nama nuu ta'a jennee yaadnu tokko filachuudhaa fi ammaa kaasnee hojjechuu akka qabnuun ergaan koo inni guddaan isa kanadha. Wassalaamu alaikum. Maqaan koo Zaakiriyaa Qub Suleeman jedhama. Koreen boordii bakka bu'ee naannoo Cooraarraa dhufe dhimma filannoo majlisa bara 2017 yeroo jalqabaa gaggeeffamu kanarratti hubannoo fudhannee galmee filattootaa eegaluudhaaf jechuudha.
Wannoon fudhanne bareedaadha. Namni waamame hundi akka jedhameen argamu baatiyyuu nuti itti gaafatamummaa fudhanne kana gadi buune namoota koree filattootaa kana galmeessanuuf hubannoo kennine sadarkaa masjiidaatti jechuudha. Sadarkaa hubannoo kennine yeroo gabaabaa gidduutti karoora gubbaadhaa gadi diriirfame galmaan ga'uudhaaf inshaallah yoo rabbi jedhe rabbi nu gargaare wannuma gaarii arganne yaanna. Wannoo kanarraa hafe immoo bilbilaanis qaamaanis koreen walii gaafanne itti deemne yoo rabbi jedhe. Haruma hojjadu ti tumuri harakarusi kayo sidura